Shama akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota maatiiwwan keenya. Kun miidiyaa Kiiloleeti. Miidiyaan Kiilolee odeeffannoowwan wayitaawaa ta'an qabatee kan isiniif dhiyeessu. Guyyaa har'aa odeeffannoowwan arganne walitti qabuun isiniif dhiyeessinaa. Turtiin keessan hanga dhuma qophii keenyaatti nu waliin haa ta'u. Oduu amma dhaga'ameen deettaa ministeera nageenya Itoophiyaa kan ta'an obbo Taayyee Danda'aa guyyaa kaleessaa aangoorraa kaafamuun beekamee jira. Haa ta'u malee odeeffannoo amma arganneen guyyaa har'aa sakatta'iinsa mana isaanii keessatti taasifameen meeshaaleen argaman laaptooppii fi taargaa konkolaachistootaa fi bilbiloota adda addaa ta'us dhaga'amee jira. Itti aansuun godina Wallagga Bahaa aanaa Cawwaaqaa jedhamutti miseensonni shanee harka kennachuun dhagahamee jira. Kanneen harka kennachuu didan irratti raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii fudhachuus asumaan odeeffannee jirra. Gariin farra nageenyaa ta'ee kanaaf deeggarsa garaagaraa gochaa kan turan miseensonnii fi deeggartoonni raayyaa ergama biyyaa qabatanii deeman rukuchisuuf osoo yaalaa jiranii to'annoo jala oolfamuu isaanis ajajaan waraanaa naannoo sana ture karaa fuula miidiyaa raayyaatiin kaa'ee jira. Akka koloneel Nuur Addis Malkee jedhanitti gareen kun karaa adda addaatiin of jijjiiree nageenya booressuuf ajjechaa jibbisiisaa geessisaa jiraachuusaas kaasaniiru. Kanneen odeeffannoo sobaatiin burjaaja'uun jireenya nagaa isaaniirraa gara miseensa kanaatti dargaggoonni dabalaman akka harka kennatanis dhaamsi godhameefii jira. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa qophii har'aaf qabnu asumaan goolabnaa. Qophiilee biroon hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa. Laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Galatoomaa.